Ooltanii bultanii jirtu akkam? Amma barnoota mata duree biraan qabadhee deebi'ee jira. Barnoota ni qabadhee jirus wantoota haati tokko wayita yookaan yeroo ulfaa fi da'umsaa gochuu hin qabne yookaan raawwachuu hin qabne kan jedhudha. Mee maal haati ulfaa tokko maal gochuu hin qabdu akkasumas yeroo da'umsa booda yeroo muraasa keessattis maal gochuu hin qabdu kan jedhu akka armaan gadiitti hordofaa. Inni jalqabaan nyaata hin bilchaannee fi foon dheedhii nyaachuu. Kanaan dura barnoota hojjedheen ture dhibeewwan haadhaa daa'immanitti daddarban kan vaayirasii baakteeriyaa wantoota adda addaadhaan dhufan nyaata hin bilchaannee fi foon dheedhii nyaachuun kanneen daddarban jiru kan daa'ima garaa jiru miidhuu danda'an. Kanaaf yeroo ulfaa nyaata hin bilchaannee fi foon dheedhii nyaachuun sirrii miti jechuudha. Qabxiin lammaffaan dhugaatii alkoolii dhuguu fi tamboo xuuxuu. Yeroo ulfaa haati tokko yookaan dubartiin ulfaa tokko yoo dhugaatii alkoolii dhugde dhibee feetaal alkool sindireem kan jedhamu kan daa'ima miidhu sammuu daa'imaa guddina daa'imaa qaama daa'imaa kan miidhu dhibee akkasitti dhufuu danda'a waan ta'eef dhugaatii alkoolii akkasumas tamboo xuuxuun dhorkaadha jechuudha. Qabxiin biraan hojii humnaa olii hojjechuudha. Kan hawaasni hedduun beeka yeroo ulfaa hojii humnaa olii hojjechuun haadha irrattis ta'e daa'ima garaa jiru irratti miidhaa cimaa fiduu danda'a jechuudha. Inni gara biraan nyaata al takkatti baay'isanii nyaachuu. Dubartiin ulfi nyaata al takkatti baay'istee nyaachuurraa xixiqqeessitee amma ammaa nyaachuutu sirriidha jechuudha. Nyaata al takkatti baay'isanii nyaachuun diskomfortii yookaan qaamni itti toluu dhiisuu fi akkasumas immoo waan adda addaa kan dhanna isheetti hin tolle waan hedduu irratti fida jechuudha. Sababni isaas gadameessi guddachuun kan ka'e daa'imni garaa jiru waan guddataa deemu gadameessi yeroo guddataa deemu nyaata xiqqoo bichaa nyaachuu dandeessi. Coggaarraa ishee yookaan garaacha ishee bakka xiqqoo qofaa tafee jira waan ta'eef kanaaf heddummina nyaachuutu hin ta'in xiqqeessanii amma ammaa nyaachuutu sirriidha jechuudha. Inni gara biraan nyaata booda gad jedhanii hojii hojjechuu dhiisuu. Nyaata booda gad jedhanii hojii hojjechuun sirrii miti jechuudha. Kanaaf hanga danda'ametti dubartiin ulfi erga nyaattee booda sa'a tokko sa'a lamaaf gad jettee hojii hojjechuu hin qabdu jechuudha. Inni gara biraan yeroo ulfaa torban 24 yookaan ji'a 6 booda dugdaan ciisuu. Dugdaan ciisuun miidhaa akkamii akka fidu kanaan dura barnoota ta'e irratti kaaseen ture. Ulfa torban 24 booda cinaachaan ciisuu turre sirriidha jechuudha. Dugdaan ciisuun daa'ima garaa jirurras ta'e haadharra miidhaa geessisuu qaba. Qabxiin biraan kophee komeen isaa ol ka'e yookaan ol ka'aa ta'e kan komeen isaa dheeraa ta'e godhachuun sirrii miti jechuudha yeroo ulfaa. Kunis egaa dhiibbaa mataa isaa waan qabuufidha. Inni gara biraan hordoffii wayita ulfaa addaan kutuu. Yeroo ulfaa hordoffii adda addaa haala fayyummaa mucaa, fayyummaa haadhaa akkasumas immoo wantoota tokko kan haati fudhachuu qabdu kan kennaman jiru. Kanaaf amma danda'ametti hordoffii ulfaa addaan kutuun sirrii miti jechuudha. Inni gara biraan gorsaa fi haala ogeessi fayyaa wayita ulfaa fi da'umsa booda isaaniif kennu fudhachuu dhiisuu. Kunis haadholii hedduu rakkoo hedduu keessa kan buusedha jechuudha. Gorsa ogeessaa fudhachuurra gorsa nama naannoo yookaan namoota adda addaa fudhachuutu irra caalsuu kuni haadholii hedduu miidheera. Kanaaf amma danda'ametti gorsaa fi yaala ogeessi fayyaa wayita ulfaa fi da'umsaa kenne fudhachuun dirqamadha jechuudha. Inni gara biraan da'umsa booda yeroo dheeraaf sireerra turuu. Da'umsaa booda amma danda'ametti sosochii gochuun murteessaa dafanii irli. Da'umsaa booda ciisaa turuun sireerra turuun dhibee adda addaa dhibee fayyaa adda addaa irratti fida. Qabxiin biraan wanti haadholiin beekuu qaban immideetilii akka daa'anii booda dafanii daa'ima harma hoosisuu akkasumas hanga ji'a 6tti harma hoosisuu. Dafanii daa'ima harma hoosisuun akka haati hedduun dhiigne taasisa akkasumas immoo akka gadameessi dafee bakka isaatti kontiraakti ta'u bakka isaatti deebi'u taasisa waan ta'eef akka daa'aniin saayii tokko keessatti daa'ima harma hoosisuu qabu. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.